sinjira kuno dubbat atin ma إلا نديك يا esa wa dubbat ki wa dubbatun injiru bar wan argitu akki dubbatun injiru bar namni messenger ho qabdan was keessa viidicha sa wala mega ba أما وين جرو kan nol baafate sana keessa da warri messenger ho qabdan maqaan ma facebook kanaatiin jira messenger ko mee dhageeffadha dubbii tiktokii kanallee walumaan beena namni asirraa gabbunaan hin jiru amma birriillee fudhate mucattiillee fudhate namichi yoo ni lakkii makka geessaa 2,000 kafalaa 3 kafalaa 1 kafalaa yoo jedhe is okay garuu akka amma ijoolleen nuti ani ko wa gaafadha maki eebbisa mee fixadhaa koo yaada faate na eegi akka amma ijoolleen jettu kana mataa miila wallaallee jecha dubbii amma kana ajaa'ibu jiru eebbisaa maali beektaa maki mucattiin tunini usuu dhuftee mucattii taan harka hin gahini mucattiin tun maaliif birrii kana ergite namicha kanatti isintu ergee bar mucattiin maal ergite mucattiin namichuma kanatti birrii akkamitti ergani isin asirratti ertanii ergine nama 18 na dhafaate eenyutu erge isinni raftarree haadha baatee isaan nu ergisiisee muzammili usuu namichi dhufin usuu namichi mucattii isin biraan gahin birrii namichaa dabarsitanii amma sun faayidaan qabu laala dhafaatee dhagaye sun amma faayidaan qabu laala amma dubbii dhugaa walitti himnaami muzammil maal jee riikardii baasuu dandeenya jechuu uummannis riikardii ni baasa mucaa ganda miiciyyoo bira gahee jira because bikka isii fuudheerra magaalaa miiciyyootti deemu jiru gahee jira saniifuu maallaqa hawwalaadha yoo maallaqa na walle miiciyyoo hin buusuu jee qaalichi mucattii wal arganii wayina garreen sin jee bar amma nuti as biratti muzayyin ilma oromootii ni beeyna isa amanneeti bar biratti gaaraantii fudhanneeti si galee namni tokko galgaluma geemii hojjetamee jechuudha bar maayikii asirrattan si dabala qoymee haadha faate laal miyyoo bira ga'uudhaaf daqiiqa waan xiqqoo tafe maallaqa dabarsaan geemiin bareedni galgaluma taphatamee jechuudha obsaa galaa maayikii obsime maayikii obs yeroo takka laal hogga maallaqa dabarsaan nuun jedhu edaa amma maal jedhe booda kanarra edaa midhaan shira dalagee mooxaa miyyoodhaa sirrii mitii jedhe reefun tana mooxaa miyyoo sirrii ta'e bira ga'uudhaa waa xiqqoo tafe maallaqa ergaa jedhe ammoo eessa mooxaa miyyoo sirrii miti maalidha salaata booda miiciyyoo bira geessa akkan fudhatee lookeeshina fudhatee barsi lama kiitiyya akkam ture beektaa mucattii fi mucattii wal arganii silaa mucattii tana way qilleensarraa mucattii tana darbuu deema namichi kun hin deemu bar mucattii fi mucattii wal arganiituma ijaan wal arganiituma silaa birrii san sa'aatii sani sarraafaa namichaa irratti dabarsitan isinii galee silaa akkas ture bar wanni kun akkas ture maallaqa akkamitti dhiyaatee jira birrii hawwalaa yookaan achi deebisaa jedhaa jira eega birriin hawwalamtee ammoo lookeshini mucattii sirrii miti jedhe namichini geemiini maashaallah taataa eega kaleessa akkas ta'e hadda guyyaa maal godhu teennere nuti kun soba isaati hattuudha mijaani ofiifuu hattuudha wallahi nin ofii miyyoo maallaqa achi jirti hattaa miyyoon ani maallaqa irraa fuudhallee dabar arrabsiisanii bar nutti kijibde miyyoon jedhani edaa suu gisee ati asirra teessu mucaan miiciyyoo bikka baddeerraa fuudhee deeme miti ka fuudhee deeme bar fuudhee deeme maallaqa qarshii 7,000 jee jennaan atu 7,000 akkamii jaayettee walloltaniin turre 5,000 deebisneemi sammuu jalqabuma 5,000 jedhee maal jennaan osoo zeelii barbaadu jiru osoo nama barbaadu jiru taa'u jira bar barbaanne maallaqa sana karaa gahee jira xiqqishoo hafee daqiiqa hanqana hafee maallaqa yoon galchin arabni miiciyyoon darbaa maallaqni dirqama qophaa'u qabaa nuun jee hayyee jennee amma nuti miiciyyoon tun lubbuu maallaqa osoo hin ta'in amma nuti kan yaachisu jiru lubbuu miiciyyooti si galee sau lubbuun namaa osoo bahuu jirtu takkiin immoo lubbuun namaa jirtu maallaqa dura geersi maarree jee sun nuun dhufne haqa rabbii dubbannaami hayyee jenne nama oromooti mucaan kun nama asirra beeynu fuunee miiciyyoo maallaqa kun eenyu maqaan Mahammad Bayaan fidee miiciyyoo maallaqa sanuu galchitan moo hin galchitan jee hafnu godhe mucaan miyyoo isaanillee arrabsee maayik kijibduudha jee maallaqa galchaa qaalichina bilbilu jira qaalichi maallaqa barbaada jee hafnu godhe nagama
hayyee miti jennee galchine si galee amma immoo deebisanii lookeeshinii sirrii mitiidha. Lookeeshinii micoon ergitu Sagaleen dhaga'ama. dubbiin ifaa barku. Ni dhaga'ama mubee ni dhaga'ama haasa'e ni dhaga'ama. Ilaa Oromoo booddee akka nama tokko hin komanne la. Akka nama tokko hin komanne komattanus immoo komadhaa abbaa barbaadan. Intala dubaraati humna hin qabdu. Waa tokko hin beektu mucaasa biyyiidha. Eda galgala muzayyin an sagalee isaan baasaa ture argadheera. Eda galgala muzayyin afaan sana guddisi alabaate bakka keetti. Eda galgala muzayyin afaan saatiin sanamichi billaa baafates la ofii kooti ba waraabadhe malee namni naan waraabne la. Sanni billaa baafates sagalee guutuu wajjin jechuudha. Yoo Malik Salmaan dhufe mucaa kan harkaan fuudhu sanni jedhe. Yeroo makiinaan keessa mucaan galtu taargaa makiinaa waa hunda wajjin jechuudha. Sagalee video eda waraabbataa ture keessaa baafadhee muradhee ergeen kee lookeeshinii ustaz Mamma Bayaan na ergeera ergeen kee ballagameera. Wallahi billahi warri eda harka keessaa qaban muzayyin afaan saatiin asirratti maal jedheedha. Sagalichas ergeen kee an gara namichaatiin waa tokko shakkinaa jedhe. Anatu gaafatamummaa fudhee nama 19 irratti waan soba miti. Anatu gaafatama ennaan kennine malee calluma jenneen tala namaa fuune namatti kenne ana gaafatamaa jedhe. Amma immoo hin barbaadu jedhe miti reefuu ofitti waliin balleessan. dalaganna jedhee bar namicha waliin dalagannaa hojii waliin qabnaa. Ammas maallaqni barkattee ergame nama akkana jiru. Ilmoo fi Callisaa walii eegaa nam tokko dubbatee haafitu. Callisaa nam tokko dubbatee haafitu dura. Na amana qoyame na amana je. Maaki carraa walii kenna. Just maallaqa qarshii kuma Mubaarak fitadhu. Mubaarak fitadhu. Hojjannaan dubbiin ifaa jechuudha. Waa tokko sirriitti immoo asilallee hin dubbanne amma nan dubbadha. Eda galgalas kunoo haati baatee irra taajjabdi. Eda galgalas dhimma kana dhimma deemaa jiru wannan afaan keessan qabadhaa jaruma muzayyin jala deemna jedhee fi al tokko tokko sila sinii mammaakeera. Gaafa namatti tole arba gambaa godhanii gaafa immoo sitti bade arba garbaa hootannan siin jedheef sii gala abbaan sii gala jechuudha. Ijoolluma kana jala deemna jechuun koo ijoolleen isin miidhaminii. Kuma shan yeroo isin jettanus tole eeyyee kuma shan jennee ragaa baane maaliif mucaa barbaanna erga moodidanii lakki qabaana gadhiisaa jedhanii mee waan dhufuu deemu illaaltu hundi jaraa ballagamaniiru isinii galee lookeeshiniin namichi Malik Salmaan yoo dhufe harkaa fuuchuu hin danda'u jedhee miti namichi lookeeshiniin isaa ballagamee jira namichi eda fuudhanis wal beeku kan namicha eda fuudhee wanni hundi taargaan kenneen jiraan gara kooti. Kanaafuu obsaan eeggadha. Al tokko tokko beektaa akka taatu dhabde akka hin taane taata. Ijoollee keenya jennee harkarra qabne ishii jennee gowwomnee fi gara kootiin nan gowwomaa fi oole. Gara kootiin muzayyinii bilistee annan gowwomaa oole beekaa jira miti al tokko tokko wallaala taata isheetta. Ishii jechuun keenya immoo erga waan fiddan fidaanuma dubartii asirratti bulteeni maaloo haadha keessanii godhaa jedhame meegaa teenyee waan dhufu walumaan laalla. Dhumate warri immoo Habibaa jettanu nan deema asii xumuree ka'ee bakka afaan fedhen dubbatamee haqni mucaa kanaan ni ba'a mucaan kun ni baati jarattiin ni qabamti teenyee walii laalla. Jarri waan ta'e hidhaniiru Mubaarak amma maal goote ati maalirra keesseen anis ijoolleetti ergeen jira. Arabootatti sergee jira. Araboonni maal jedhanii bakka mucaan ammatti buuteedhaan eessatti buute bishaadhaa fuudhamtee eessatti buute siin. Shoortaa achitti dabalee akkirratti ergee. Maallaqni illee ni deema. Riyaad naan jedhan na fakkaate Riyaad jedhani. Riyaaditti buuteetti mucaan. Riyaad Bishaadhaa fuudhamte bakka isinitti buute shoortaa achitti kennama kaambii shoortaa achitti ergama taargaan. yaa akkas boos akkas dubbiin akkas taate bara. Ifa galaa barkana bari wallaahi namni hirriba keessa jiru dubbiin kun ni galtiif. Nama hirriba keessa jiru feetu musliima ta'e feetu kiristaana ta'e nama hirriba keessa jiru dubbiin tun isinii galti. Kun beekamaadha maa koo duruma nuu galee amma bakka isinitti buute sana bichaanatti maa. Haadha baate fuudha yoo isin miccattii tana fuutan Kalas anillee kanuma jedhe. kallacha gubbarratti baatee Mee muzammil muzammil waa wayii siima dhageeffadhu mee waa takka isinii maa dhageeffadha. Oromoon achi jala teettan namni kumni diidamaa sun min shawwadamtanii isin. Maal isiniin jedhaan mee biyya kana keessatti ilmi namaa baadiyyaa keessatti mataa walirraa muraa turte Oromoon mukaan hudduu wal gudeedaa turte
gaafa sanuu seerri biyya kana waa takka goosisuu dadhabdanii safaran meeqa deemamee waa takka nama tokko seera dhiyeessuu dadhabdanii mucattii lubbuu mucattii tanaa kaara garaa araba qabnee araba harkaa fuudhatanii Itoophiyaa wal harkaa fuudhuu dadhabdanii araba harkaa nama fuutanii hafan faallaa taate kuni bar waan ittiin feemastanii waan ittiin sadaqaa guuratanii bushtiiwwan sadaqaa guurattan faaraan mana keessanii isinii kaafne kana booda wanni isin barbaadanii jirtuun beeyin akka lubbuu mucattii tanaatiin taphachuu barbaaddan kijibduu takkitti mucattii yaaddee jirtu namni hirriba dhabeenaa muzammiliin qofaa gammaa itti rafin wallaahi wabillaahi amantanii aman waatan akka idaati waa takka garaan seenne waa takka nyaanne An har'aa miti gaafa isin ajjeesisiisuuf agartanii har'a jazaa isinii oolemi. Osoo jazaa isiniin oolinuu gaafa isin waamee kanarratti hojjettan sanu oma takka hin taane ani bootaan hafuutu qabaa biibii hudduu harree seentanii. Kute an amma walin beeynu amma isin hin beekuna. Arafaate Mubaarak Maaki osoo annaa obsa obboleessetti ergee namtichi obboleessi dhaqe waan barbaadu qaba jedhe maal barbaadda jennaan wanni an barbaadu wal faamna naan jedhe dawaamarra jira. قدم اسمع روكورنيش دقيقة هذا هنا سيلفي لا رجع فدا توقف رتي عرب ديشا وابر عربني توقف مجتي تنواني كبده تو واي ربر بعد ماله وان براسة فكاتين جركين مجتي أجهز بربادن وان جري ربر بعدن مو عربني قاف أفرت تقوله جد مالك بربادن مالك كذا والشي سنيف فدا Lubbu isin baasan jennu waa takka godhan jennu. Shorti godhee haataadhi qaba. Ina mala guddam. Innaati libdaa tiktookii kiyya riippoorti godhanii mi hudduu warri giddaama bee. Koppiliinki godhaamee faamilii micattiin tunillee kuttee tiktookii kiyyallee koppiliinki godha. Waa kiyya si kenna tiktokii yoo kutee jedhe tiktokii fooloo 800 ol qabu qabaan. Kalas daqiiqa. Dhageeffadhaa waa takka jennyuma. Tokko faayila. Anam wanni gabaa matti isin himu. Gabaa matti wani isin himnu. Isin warra jala deemtanii wani minaamin jeekan kun. Abaa muzammil dhageeffadhu waa takkaan dubbati mucattii baafadhaa bakka rabbiin haa baasu nullee du'aa isinii goona. Nooma mucattiin qofti akka baatu barbaanna. Karama kamiin yoo isin baaftan mucattii yoo isin baaftan qofa gammanna nuti. Allaqa gammachuun qabnu sana boodatti koomantii takka nurratti barreessin akka qabdanii. Biiftuu tana ol galchimee yookiin mudeetara naa kennimee yeroo takka muuse. Obboleessoo nama takka hin galchin nama takkatti. Waan sin jedhee qaba daqiiqaa takka waan sin jedhee qaba waan wayiiti waan wayii ilaaluuf. Ooyi. Mudeetara naa kennete. Mudeetara koo isii kenna. Kuno si kenneera moodeeta. Ani kanaafuu dhageeffadha. Gabaabsee dubbadhee irraa bu'a. Gabaabsee irraa dubbadhee irraa bu'a. Micattii tana namni dirqama irratti fudhate wallaahi rabbiin laman ta'in kun kanaa dhugu. Waan inni barbaadu san amma sa'a kana dawaama qaba. Naa obsi wajjiin haasayaa. Waan barbaadu san anaa fi muzammiltu wal faama jedheemi. Waan inni barbaadu san osoo wal faamna isiniin jedhuun hudduu teessan baqbaq gootanii nuti maarree taana nutti agarsiisa haqimii keessan. Bar muzammil maal jedhan beeyta maal bar usmee fi muzammil walii galteetni mallaqa nyaachuu barbaaddi mee mallaqa miskiina nyaanna obboleessa mallaqa miskiina mucattii rakkatte kana awaalaa namarraa buusuu yoo barbaanne achi gaddachaanee uduudatti abbaa barbaanne uduu dhoyne awaalaa irraa buufne obbo nu miskiina mucattii tanarratti sharafa Goorgoorti godhaa hara kenna rabbi jedhi qarshii sanuu bar qarshii 5,000 Salaamu alaikum. Wallahi wabillahi miliyoona 60 mucattii tanarratti yoo naa kennan nyaadhu miliyoona 60 yoo naa kennitan. Salaamu alaikum. Mee yeroo takka sagaleen kee jira keenya. Ufuma nu seetan kaaga bar jarri rakkoon isaanii maal baratan waa wayii sagalee ta'u waa dubbachuuf yoo waan shaqqalatti yoo mallaqa wayiin argatiin hin dubbachuu hin danda'an waan ta'eef kanaaf nullee akkuma jaraatitti akka waa barbaannu itti fakkaata. Amma yoo alaaltette warra kaayiroo warra sagalee ta'u kun Abooma. haga waa Sagalee namni sagalee namaa jiru mallaqa qabaanii sagaleen kee jiru naante. Ani live irraa bahe dubbata irraa bahe an amma bakka kanatti ani bor asin jiru an sagaleen kee jiru daqiiqa